Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuun warroon amantii biroos jira jirtu hordoftoota kiyya kabajamtoota kiyya. Waree jaalattanaa jettani sila har'a hoo waree maalii fuutee dhuftee hoonaan jettan goma isin fayyadu. Wareen kee nama 100 keessaa nama tokko yoo fayyade anaaf bu'aa qabaa jechuudha. Mee dhuguma dubbachuuf waliin sobnu waree makiyya kana keessaa wanni isin firii qabdu takka hundi fudhattanii jiru. Jira waliin sobnu. Na har'a moo maal qabadhee isinii dhufe seetaa hordoftoota kiyya. Waan duraan dhagayaa ture haadhammoo ana bira ga'ee jechuudha. Wanni kun nuti jedhan sun kunootiin hin hafuu jette Oromoon. Oromoon adaa waa argitu malee waa mammaayitu isinii galee. Oromoon waa xiinxallitu malee waa mammaayitu durumaayyuu. Na kanaafi maas seetanii keessattuu jechuudha ijoolleen mana kontiraata jirtan ufee gawaanuma hunda irratti jechuudha. Yoo kana jedhu bilbila keessan simkaardii keessan bitee ka isinii kennu madaamii keessanii ofirratti xalaftee isinitti kennuu dandeetti. Isinii galee bakka kanatti warri isii hamattan warri yookaan waa'ee badiinsaa yaaddan bootaan isinii mijatuu didee haalli isinii mijatuu didee kanaaf isin fayyadaa jechuudha. Innis maas seetanii mana jiru kana keessa micattiin mana kanaa jechuudha. Sagalee wina dhageeffachiiste. Dhageeffadhume kottuu hiriyaa tiyyatu sagalee sarraatanyaa isinatti ergee sarraatanyaa teessan dhageeffachiisime maal jedhaa jirti jetteeni gara isii ergitee isiin immoo na dhageeffachiiste. Micattiin Oromoodha. Afaan Oromoo haasofti hiriyaa ofii wajjin haasofti. Wanti isiin haasoftu akka manni sun itti mijatiin yookaan akka baduuti akka isiin haasoftu isinii galee maal jettiin aan jette. Jennaan lakkii wanni isin haasoftu waa'uma nagaati naguma gaafatti malee waan biraan haasoftu koo namni kamuu haasawu waa'ima nagaa kana haasofti malee waan biraati miti jedheenan haan itti muddii barisii waan isin jettu san kanaafi jechuudha isaan bilbila keessan xalafuu dhabuu isaanii waan irraa beektan hin jiru. Kanaaf yeroo haasoftan feega warri simkaardii isaan isinii kennan maaliif jennaan ofirratti xalafte waan ati hojjettu san waan ati haasoftu san takka saba kee ka afaan kee beeku ka ittiin walii galtuu akka fira isii mana fira isii dalagooyi dhayixeet toroggomsiisti. Takka googilima keessatti barreessite waan ati jettuun toroggomtii jechuudha. Innaa amma maal jette takkooyi maannaan jetti siitan. Sarraatanyaan tiyya yeroo baay'ee qoshaashaa jettii bakka hundattuu hunda irrattuu qoshaashaa jettii. Maal jechuudha jettee haasofti. Isinii galee maaliif sirrii mitii wanni akkanaa jechuu barbaadeeti warri akkanaa suusii arraba qabdaa nama duraan akkasuma arrabsaa mana keessa deemu akka ofii barbaade afaan kiyyaan bakka ofirraa hin jiraame yoo aarta waa bulgaafachuu wayi. Innaan erga waan kana dhaga'ee hin dhiise. Aarulle ofuma keessa gadi cabsa. Amma maannaa jetti manuma kana keessatti jechuudha. Wallaahi micatti maam sagalee na dhageessifte tun duraa Itoophiyaadha mana kanas kan ture Amaariffa ijoollee Amaaraati. Yoon waa jennu sarraatanyaan teenna yeroo baay'ee yoo aartu nifxaam jetti. Nifxaam jedhaa mana keessa deemti. Qizanaam nifxaam jetti maal jechuudha naan jetti. Waa wayi torgomsiisuu dhabdeeti isin torgomsiiftee beeyti beekaa na nafattanuuf na gaafatti. Innaan hin beekan jedheen kuni qoonqaa kiyyaa miti ani waan irraa beekuun qabu. Ani waan irraa beekuun qabu jedhee. Innaa kanaafi mana keessas deemaa warri suusii arraba qabdan yoo aartan afaan kiyyan beeytu afaan kiyyan dandeettu jettanii warri afaan keessanii waa jettan uf qoxxoo baasanii jechuu barbaadeeti. Kanaafi waan akkanaattu jira. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya maaliif eega mana namaa jirtan haga biyya namaa jirtan of eeguun barbaachisaadha. Afaan kiyyan beekanii afaan kiyyaa waan barbaade jechuu dandeettanii osii waa isinii jettee kaate yookaan fuula irraachi garagaltanii afaan keessanii yoo kawaa jettan ta'e caafii waan sanii dhageenyaa yooma san barreessan isaan googilii keessatti yooma san barreessan
ol baasa san hiikkaa isaa waan ati jette. Afaan Amaariffaatiin dubbattes, afaan Oromoffaatiin dubbattes, afaan keetiin ka dubbatte gara Arabiffaatiin jijjiira ol baasaaf jechuudha. Si galee kanaafi of eegaa. Miira keessan tooyadhaa. Warri akkanaa suusii arrabaa qabdan keessattuu jechuudha. Warri akkanaa suusii arrabaa qabdan miira keessan tooyadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii kanaan isin jechuu barbaade waan kanaan duraan dhagayaa ture. Akkana godhanii akkanatti bilbila namaa xalafaa sagalee namaa waan ati jettu san immoo wiilii keessatti barreessan hiikkaa isaa waan jedhan dhagayaa ture. Amma garuu ofii kiyyaaf argee jechuudha. Ofii kiyyaaf argee dhaga'ee jechuudha. Nama mucattii illee gaafadhe maaliif dhageeffattiree maal taate kolloodhaan himaa jennaan. Lakkii hin beeku waan isiin akkas gooteef waan isiin dhageeffachuu beekuu barbaaddeef hin beeku naa jette. Isaan waatu jira kaa sii galee isii waanuma biraatu waan hundaayyuu tooyatti jechuudha. Inni akkasii obboleeyyan kiyya waan akkana irraa of eegaa. Of qusadhaa isinin jedha. Bilbila isinii bitanii isaan bananii isinii kenninaan iimeelii isaan isinii bannaan isin to'achuu danda'an akka barbaadanii waa hunda isaa jechuudha. Inni kanaaf waan isin haasoftan waan isin bilbila keessan keessa barreessitan isin hordofuu danda'anii jechuudha. Kanaaf isin duraan kaameraa girgiddarra soixanii amma immoo gudiin ka bilbila keessa waan ati haasoftu hunda ka isaan bira geessu jechuudha. Kanaafi of eegaa haga dandeettaniin of eeggannoo godhaa. Isin jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya. Inni asumaan immoo warri jaalattan naan jettanis warreen kiyya kun isin fayyaduu danda'a hin tuffatinaa. Maaliif namni waan bee nama ijoollee fakkeenya ijoolleen biyyarraa dhufan ijoolleen haaraan waan kanarraa waan isaan beekan hin jiru. Isin galee waan isaan beekan hin jiru. Kanaaf immoo isaan yoo dhageeffatan isaaniif barumsa ni ta'a. Warri kuuwwan immoo warri waa'ee kanaas beeytan warri of eeggannoo gochaa jirtan waan kanarraa baatanii yoo gorsitan bareedaa jechuudha. Waan beeytanirraa yoo gorsitan obboleeyyan keessan akka isaan irraa of eegan gochuu dandeettanii. Innaa jechuudha. Kanaafi isaan hamachuu irraa hiriyoota keessanitti dawwaltanii bilbila isaan isinii kennaniin simkaardii isaan isinii kennaniin akkasana gootee daamiin kiyya akkana na gootee akkasana gootee arrabsuu irraa maal jechuu irraa kanarraa of eeggadhaa isinii jedha. Akkasii maaliif hin beekamu akkanaa rakkoo namarraan ga'uu danda'a. Oduu waa tokkoyyuu wal dhabde ragaa kana sitti gadi baasanii jechuudha. Si galee gaafa isaan ragaa kana sitti gadi baasan isaan wanni ol kaayataniif wanni kana barbaadaniif ragaaf gaafa isaanii wal lolteetiin jetti ragaa kana gadi yaasuu jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyyaa hunduma kennaa rabbinaa eeguu rabbisinaa eeguun isiniin jedha haga dandeettanii of eeggannoo godhaa. Isaan hamachuu irraa waa'ee isaanii dubbachuu irraa waa'ee isaanii haasa'uu irraa of eeggadhaan isinii jedha obboleeyyan kiyya. Kanaafi haga danda'ameen mana keessatti illee afaan keessaniin waan jedhinaa. Afaan keessaniin waan jedhinaa akka isaan dhagayanitti isinii galee maaliifi afaan kiyyan beekuu afaan kanan beekuu jechuun hin jiru gisee ammaa. Teknooloojiin kan babal'atee habiibti. Teknooloojiin koo very power jedhanii. Kanaafi of eeggadhaa isinii jedha obboleeyyan kiyya asumaan barumsa isinii ta'a jedheetinii yaada. Akkasii isinillee obboleeyyan kiyya waan akkana yoo isin mudateetiin jedhe akkana jetti jettanii dhugaa hin himinaa. Akkuma amma na mudate akkuma na bira fidan kana sagalee kana waan akkanaa jettee dheedootti mee yookaan namitti sun micattiisa maal godhuu dandeetti? Rakkoo irraan ga'uu dandeetti. Waan ta'eef odoo isinittuu fidanii nu toroggomaa jedhanii nu hiikaa jedhanii waan biraatti himaa waan nagayaa waan nama gammachiisu nama gaariidha isiin jettee haasofti jedha yookaan waa'ee mamaatii ofii haasofti jedha bakka hin jirti takka tayyaanni ta himtullee wallaahi hin jirti hin himti akkana jettee dhugaa jirtu himti isaan of jaalachiisuuf isaan waan barbaadde dookii jibdeesin jaalatan habiibti sabuma kee badaasan sii wayya lammii makeessan sii wayya. Kanaaf akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyya wanti kun barumsa isiniif ta'a jedheetinii yaada. Nagayaan naaf turaa. Naaf galatoomaa waan na dhageeffattaniif isin jedha. Akkasii naaf jabaadhaa obboleeyyan kiyya. Egaa dandeettaniin of eeguu yaalaa. Isaanis hin arrabsinaa.
arraba keessan